Hashama harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu jechuun jaaladha. Nagaa keessanii kan biyya keessaa kan biyya alaa lafa jirtan hundumaatti nageenyi fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif abaayatu isiniin jechuun jaaladha. Nagaa bultanii ani baay'ee nagaa kooti waaqayyoo baagaleetu. Nagaa qabdu ani baay'ee nagaa qabaa waaqayyotti haa tolu. Baga nagaa taatanii baga eegamtan baga gargaaramtan isiniin jechuu jaaladha hundumti keessanii. Amantii kam qabaadha nagaan isiniif haa ta'u bakka jirtanitti isiniin jedha. Kanatti aansee ganama kanaan gorsa gabaabduu wayii qabadhee dhufe jechaadha. Maal yoo jettanii yeroo hojjennee yookiin itti xaarree yookiin itti dadhabnee gaafa waan tokko nu harkaa badu baay'ee namatti dhaga'ama jechaadha. Maaliif yoo jettanii waa baay'ee bu'aa baay'ee keessa jira mana keessa jirrutti akka hattuu yookiin akka nama waa hate bilbila dhuuf kanneetu jechaadha kan nuti hojjennu jechaadha. Maaliif yoo jettanii hojii isaaniitiif dhuunfee malee kan hojjechuu miti jechaadha. Maaliif ganzaba waan kaffalanii nu hojjechiisaniif dubbachuu danda'u jarrillee jechaadha. Nuti garuu kan hundumaa dhoksinee takka mataa irratti shaarbiin guduunfannee takka uka keessa kaawwannee takka borsaa keessa keenyee takka dulaaba keessatti darbanneetidha kan hojjennu jechaadha. Yeroo kana immoo hojjennee waan akkanaa immoo nurratti raawwatu baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Akka kiyyaatti baay'ee tokkoon gaddee maaliif hojjettanii garee garaagaraa keessa fiiganii baay'ee waa baay'ee ta'a oola waa baay'ee walitti mufachaa oolanii bakka gaafa kun namarra ga'u baay'isee namatti dhaga'ama obboloota kun isiniin jedha. Guyyaa kaleessaa galgala naannaa akka Itoophiyaa sa'aatii 6 namni borofaala isaa gaddarra kaawwata jirti. Maal taate gaddarra kaawwata jedhee gaafadhe ture. Gaafa nani gaafadhu itti ana duraa ishee nama waggaa 1.7 keessa jirti. Dammoo ni taate 8 ture. 8 ture hunda wal qabsiifattee fixxeetti gara baankitti yoo dabarsuu fachuu geesseetti jechaadha. Xumurtee jirti doolaara 70 sanallee hojjetatteetti jechaadha. Akka keenya kanallee doolaara naa guutaa minaaminaadhaan mitiga. Warri Amaaraa kun akkuma beektanii warri Sooddaa walirratti gu'uu akka isaan gadhiifatan nama 400 nama 500 ilaala. Isaa booda YouTube illee ni beeksisaaf jechaadha. Akkuma beektanii kun haaraa miti jechaadha. Gaafa kanaa mucayyoon kun viidiyoo ishee hojjetattee hundumayyuu wal qabsiifatteetti beeninchis deebi'ee fi gaafa kanaa guyyaa dheengaddaa miseejii wayii akkuma tasaa irra galee mucayyoon kun hin ilaalle jechaadha. Riikabar imeelii illee hin qabdu paaspoortuma kana beekti malee akka keenyallee mumkin namatti kennanii miti kan isaan guuttatan ni beeku warra Sooddaa kun ni guuttatu akkuma beektan jechaadha. Wal gargaarus jechaadha. Kan isaan irratti hojjetanii afaan garaagaraa wal barsiisuudhaan wanta garaagaraa irratti hojjetu jechaadha. Baay'ee viidiyoolee walii ejjetanii walii erganii baay'ee wal gargaaru jechaadha. Akka keenya kana walitti illee hin cakkananii jechaadha. Baay'ee wal gargaaru. Gaafa kanaa mucayyoon kun miseejiin irratti gashee kana isheen hin ilaalle gaafa inni jettu baay'ee ishiin guyyaa 2 turteetidha kan miseejii irra galee kan ishiin ilaalte. Gaafa ilaaltee gara YouTube ishee deemtu YouTube ishee hin jiru ture. Maal takka fudhate hin beektu. Securitiin shi banaadha. Riikabar imeelii hin qabdu. Yaaga lakkoofsa biyya kanaatiin verify goote lakkoofsa kana jarrillee fudhachuu danda'u. Wanta garaagaraa jira baduullee ni danda'a jechaadha. Siimirratti illee yaalame siimirratti illee dhufuu danda'a jechaadha. Gaafa siimirratti illee dhufe namaallee eeyyamte nama biratti illee bu'uu danda'a jechaadha. Mucayyoon kun siimillee hin qabdu. Riikabar imeelii illee hin qabdu. Garuu momonii taatee hundumaa xumurte wal qabsiifatte doolaara 70 illee hojjetteetti. Sinitti haa dhaga'amu. Baay'ee namatti dhaga'ama. Baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Dhugaa baay'isee tokkoon gadde. Isaa booda YouTube ishee kun hin bade. Wanta fudhate illee hin dhabame jechaadha. Securitiin ishee banaa hundumtuu banaadha. Wanta fudhate illee hin dhabame. Gaafa baasittii naqan hin jiru. Hin jirutti waanuma fudhate iyyuu hin beekamu. Geeddarameera. Abbaarraa fudhate iyyuu hin beekamu jechaadha. Wanta majalaa fudhate iyyuu hin beekamu. Hin hatame jechaadha YouTube sun. Eenyu akka fudhate hin beekamu garuu lakkoofsitti geeddarameera. Kan inni itti geeddarame guyyaa 2 dura. Ishiin immoo kan hin argite kaleessa guyyaadha. Maaltu isinitti dhaga'ama yeroo kan akkasitti hojjettee wal qabsiifattee hundumaa fixxanii gaafa jettanii wanti kun isin harkaa bu'u maaltu isinitti dhaga'ama otoo isiniiti sammuun keessan maal ta'a amma gaafa inni viidiyoo hojjetannee namni nu ilaalee gaafa inni gannu garagashe wayyoo gadi na garagashe jennee balaa buusna miti wayyoo gadi na garagasheera jenne mee maaltu isinitti dhaga'ama dhugaan baay'isee hin gadde dhugaa. Maaliif yoo jettanii amma sa'aatii kanatti immoo osoo deebiin hojjedha jetteeti namnumti illee garagalee nama ni ilaalu akka yeroo duraa sana hin jiru akka keenyallee kana waan garaagaraatiin guuttatte osoo hin taane orijinaalaan guuttatte mucayyoon kun daawwattoota 3,000 jalaa qabdi. Kana hojjennee YouTube ishee jalaa fedhe jechaadha. Argachuu illee hin dandeenye jechaadha. Lakkoofsa irratti illee yaalamna lakkoofsi illee hin qabdu jechaadha. Cufameera lakkoofsi illee. Riikabar imeelii illee hin qabdu.
maaliin aadeeffattu kanaafiyyuu baay'isee natti dhaga'ame jechaadha. Achiin booda maal gochuu siin malaree jenna bakka ani bilbila kiyyallee caccabsuutu naan mala jette. Dhugaa bilbila kiyyallee caccabsuun naan mala jette baay'isee natti dhaga'ame. Nun immoo obboloota koo waan gochuu qabnu adaraa keessan security keessanillee ilaalladha. Recover email keessanillee ilaalladha. Guyyaadha gara guyyaatti intinii keessanillee seenaa ilaala. Nagara gashaa bakka ani ilaalu nagara gasheera namichi achuma keessa ilaaluuttanii tabsaan kutatina. Gaafa biyya galle waa bareeda irratti hojjetachuu dandeenya. Har'a yoo mana maadaamii keessa taanee waan hojjetannullee dhabnee yookiin waan irratti gadhiifannullee yoo dhabne gaafa biyya abbaa keenyaatti galle waa babbareeda irratti hojjetachuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu jabeessaati intinii keessan ilaalladhaan isiniin jedha. Hatamuu ni danda'ama. Badeetu idda kaleessaati hinuma yaalu har'a ganamallee ni gaafadhe ture. Gaafadhee jenna waan numti tokkollee hin jiru. Maal eessaa dhufa? Dhadhaan ibidda bu'een kaa? Dhadhaan ibidda bu'ee gubateera mataa isaatti dhadhaan ibidda bu'een qabamu jechaadha. Bakka jalaa badee jechaadha. Mucayyoon kun gadda baay'eetti dhaga'ame. Lifaatii ilaalame. Halkan sa'aatii meeqaa kaasan hanga sa'aatii meeqatti? Akka Itoophiyaa sa'aatii 9tti kan isaan garrafan. Ganamoo sa'aatii meeqatti ka'u mee yaadaame golaa dhormaa keessa walumaan jirra. Mee yaadaa golaa dhormaa keessatti ifatamaa waa baay'ee dhoskaa. Mataa keessatti baattannee. Uka keessa keenya kaan dulaaba keessatti darbanneeti kan hojjennu. Adaraa keessan obboloota koo jabaadhaati intinii keessanii sirreeffadhaa ilaalladhaan isiniin jedha. Yoo wallaaltanillee nama beekunillee naa cufaa jedha isiniin jedha. Ganaa warri monii ta'uuf deemtanis warri monii taatanis kun hunduma keenya ilaallata. Yaada keessan immoo koomentii jalatti naa barreessaan isiniin jedha. Waan ishiidhaanillee jettanii gaafa bira deeme biraan isiniif hin ga'a isiniin jedha. Baay'ee natti dhaga'ame afaan kooyyuu haa wallaaltu malee dhugaa. Hojii ishiin irratti hojjettu baay'ee sinintanii jedha dhugaadha. Akka hattuutti jechaadha. Akka hattuutti kan ishiin hojjettu mucayyoon suni baay'ee ni toliinillee waliif hin galanii garuu akka carraa ta'e ofuma ishiitti guuttatte foormiillee jechaadha. Ofuma ishiitti guuttatte inuma milkooftee darbite edda darbitee bakka afaan hin gaattee irraa fayyadamudha yeroo kaatutti jalaa bade jechaadha. Waan abbaa maaltu akka irratti geeddarate maaltu akka gube hin beektu jechaadha. Yuutuubiin kun amma badee hafee jechaadha. Hin dadhabame siimirratti yeroo iyyaalamu siimirratti koodii ergaa haa ta'u garatti ergamu hin jiru mucayyoo bira hin dhufu jechaadha. Surmayyuu hin jiru. Istiidoon hin jiru. Giimeeliin hin jiru. Googiliin hin jiru. Wanti yuutuubii jedhan bilbila ishee irra hin jiru. Hirrumaa badee jechaadha. Hirraa jalaa bade. Kanaafiyyuu gadda baay'eetu itti dhaga'ame bulettii kanatti jechaadha. Baay'istee gaddite jechaadha. Maal wajjin baree laata? Maal wajjin hirriba kiyya dhabee laata? Nama wajjin illee iddootti walitti bu'anii jira akkuma beektan jechaadha. Immoo yoo ati daqiiqaa tokko dabarsitee dhufte waan namni nama godhu ni beektu hundi keessan obboloota koo. Kanaafiyyuu adaraa keessanii security keessan jabeeffadhaa. Recover email keessan jabeeffadhaa. Isiniin jedha. Immoo waan isiniin jedhu keessatti tokko immoo gorsan isiniif dhaamu. Dhugaa yeroo wanta garaagaraa dhugaa itti naarru ittiin qabamnu yoo nu milkaa'es yoo nu milkaa'u baates bakka dhugaa maaliif ani edda mucayyoo kanaati ishiin akkas taatetti waa tokko iyyuu natti hin fakkaatu kanaan booda yaaduma kiyyayyuu irratti ni dhuyechaadha. Miidhuma kanarrattu yaada kiyya ni maaliif hirriba keenya dhabne namaa walitti bu'a dhugaa gaafa akkasitti dhufee nu alaa badu baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafiyyuu dhugaa rabbi yoo garaa isaanii laaffise yoo dhuguma waaqa sodaatu ta'e tarii deebisuu fi danda'u. Omaa gochuun hin danda'amu. Gaafa guyyaa lamaati kan irraa geeddarame jechaadha jalaa hatame. Maaliif yoo jettan sikuritiin kee qulfii miti ta'ee intiniin kee qabu taanaan baay'ee rakkisaadha. Adaraa keessan of eeggadhaan isiniin jedha obboloota koo. Wal gargaara haala beektaniin viidiyoodhaallee walii hojjechuudhaan yaada beektanii walii qooduudhaan akkasuma ijoolleen keenyallee baay'ee wal gargaaru waan garaagaraa irratti akkasuma wal gargaaraan isiniin jedha. Warreen na hordofaa turtan warreen sheeris gootanii laayikis gootanii koomentis gootanii naga jabeessitan guddaan isin galateeffadhaa ammallee akkasumatti itti fufaan isiniin jedha isiniin kabajaa isiniin jaaladhaa jabaadhaan isiniin jedha haaluma kam keessattiyyuu jabaachuun gaariidha wala haa jabeessinu wala haa barbaannu yoo nuti wal jabeessine malee namni nuun barbaaduun isiniin jedha jabaadhaan isiniin jedha gorsa koo kan ammoo dhaggeeffadhaa irraa fayyadamaan isiniin jedha obboloota koo waan manatti dhagahameen ibsachuu dhufeen isiniin jedha. Garuu riikaardii ishii isiniin maxxansa jedheen afaan amaariffaati kan ishiin dubbattu yaa'u hin maxxansin jette kanumaaf isiniin jedha jabaadhaa walaa jabeessinuu amma viidiyoo biraatti walitti deemnutti nagaan tura baay baay.